asitti argamu keessaniifis galata guddaa isin qabnaa jechuudha. Mee gabaabatti waan guyyaa san ta'e waan akka nama tokkotti illee na dhaga'e waan naannoo biraa tureef waan ajaa'iba na ta'een dura tuttuqee sanboota karaa dhimmaatti gaddeebi'aa jechuudha. Guyyaan suni Saturday 29 yeroon wanni kun itti ta'e sa'aa 6 dura jechuudha. Sa'aa 12 akka biyya kanaa dura jechuudha. Hirriba jirraa jechuudha. Kana hulaan akka malitti dhadhaamte jaalkanna isaan ka'ee dhufee nurra deemee hulaate jedhadhe poolisaan dhufee jedhee jechuudha. Haa aboo poolisni yoo dhufe maa baariidha. Deebiraa bane haa poolisii maan rakkoo qaba. Poolisni hojiif dhufa yoo dhufe maan rakkoo qabaa. Deebiraa bane haa jeeti akkumaan jiru sanitti huccuuti yesoon hin jijjiiratiin biyyaa mumaaniin hulaati jabanee taa'ee jechuudha. Edaan jarri jara nagaatii miti daqiiqaa lama boodan arkuu deema jechuudha. Ani poolisni kaniin an beeku ka ummata tajaajilu ka ummataaf wabii ta'u ka ummata eegu malee ka ummata doorsisu ta'u daqiiqaa lama boodan arkuu deema jechuudha. Yeroo san nama 6 ka militarii huccuu uffate hulaati darbanii na 6 qawwa nyaachifatanii deemanii mataa kiyyarra na qabatanii bijaamaan jiran maali jiran qoyban maarree jaan afaan maaraatiin tole jeetiin ciise jechuudha. Ilaalanii harka duduban na qabanii lafaa ol na kaasanii jechuudha. Hoggaan an ulaarra gahe dhukaasan. Amma ta dhugaa dhuftee hin jechuudha. Jarri kuni poolisa ta'uu rabbi haa beeku nu fixuuf dhufan malee kuni normaalii miti kan jedhu naa galtee muradhe jechuudha. Namichi dhukaase akkatti dhukaase beektu jaalabdiin achi kan jira already garuu mana jaalabdii keessatti miirara keessaan if ilaaleeti nama waraanaa kabiraa ka isa dha'uu dhufeetu dhufe jedhee mana san keessatti dhukaase. Dhukaasni kuni nuti dhukaasa garreen beeknu itti nu rifachiise bifa saniin akkuma jaame san jaallanni dura achi kan jiranii hoggaan gabbu jaallan kiyya qaqqaalii kan dhugaadhaan lubbuu tiyya kanallee dabarsee kan nuufi yaadu bifa isaan akkasitti lafarratti garaachaan ciibsanii hoggaan arkuu jireenyuma kiyyaa'uun jibba jechuudha. Silaa gaafa sana achitti waan godhan irraa haajaarraan qabaachuun turre jechuudha. Akkasitti anaasitti dabalanii bifa saniin garaachaan nu ciibsanii yeroo dheeraa booda haala saniin nu rakkisanii waan fedhan nuun jaanii lafaa ka'a achi ta'a gidaarra haala. Biyya mootummaan tokko jiru keessatti ilma namaa kaakkasaa akkas godhuun kun waan ajaa'iba takka addunyaa irratti argamee hin beekne nuti illee agarree hin beekne. Qawwee nyaachifatee namni sitti dhufe sijjeessu irraa waliin isa duuba deebisu hin jiru jechuudha. Yoo dogoggorri tokko silaa guyyaa san ta'e namni nu keessaa namni tokko waan isaan jaan kadidu ta'e hundi keenya dhumneet argamne jechuudha. Maaliif akkaataa jarri sun itti deemu hoggaa laalle narvas nama gartee lolatti qophaa'ee deemaa jiru malee nama nagaatiin sakatta'ee hidhatti oofaa kan jiru san hin ture jechuudha. Yoo dhugaa ta'e nuti irratti isaan irratti tasgabbaa'ee ture jechuudha. Kan wanni kun irratti raawwatame nuti irra isaan irra qalbii qabaachaa ture yeroo sanii. Qalbumaa hin qaban warra nama jeesuudhaaf qophaa'ee dhufe jechuudha. Bifa saniin haalan taane nurratti gaggeessanii gabaabatti wanni inni anja'u isuma kanaa jechuudha. Garuu Oromoo doorsisanii Oromoo goolanii Oromoo tumanii Oromoo hidhanii ni bulchinaan abjuudha. Kanaaf mootummaan kun akka gaariitti deebi'ee ilaaluu qaba jechuudha. Kana duraas bara ajjeefamaa turre, hidhamaa turre, doorsifamaa turre, qabsoon keenya hin dhaabbanne har'a bakka gahee sana gahee jira jechuudha. Har'a nu doorsisanii, nu tumanii, itti fufnee aangoo sana qabannee bulcha yoo jennu abjuudhaa jennaan jechuudha. Dhumnee dhabamuudhaaf wanni feete hidhamnee asitti waan fedhan irra gahuudhaaf murannee as jirra malee
deebinee dhiyeessu kan taane ta'uu keenya uummata Oromootiin mirkaneessuu barbaadna. Bololli aangoo nama tokkoofu bu'aan qabu. Namni bolola aangoo qabu jaamaadha ijaan waa arguu hin danda'u. Namni bolola aangoo qabu dhagalaadha gurraan dhaga'uu hin danda'u waan namni dubbatu dhaga'uu hin danda'u jechuudha. Wanni amma deemuu jirus kanaa jechuudha. Inni kun immoo nu hundaafuu balaa fida malee nagaa hin fidu. Kanaaf qaamni dhimmi kun biyya kanaa ilaalu hundinuu bolola aangoorraa dhaabbannee waan namni jahu dhaggeeffannee waan deemaa jiru laallee fedhii uummata kanaatii fi fedhii biyya kanaa dursinee isa saniif yoo ka hojjennu taate malee biittuun balaa irraa dandamachuu hin dandeenye keessa kan galchaa jiran ta'uu itti dhaamuu barbaanna jechuudha. Kanaaf haalli amma deemu kun tokkoo keenyaafuu bu'aan qabu kan jedhu san jala harriinnee ibsuu fi barbaanna jechuudha. Dhuguma nuutu rakkoo qaba. Jara nabar Finfinnee keessatti mana kireeffannee galu jirra. Waajjirri keenya gullallee bosona hin jirru nuti. Akkasuma akkasiin magaalaa Finfinnee keessa jirra. Bakka nuti gallu ni beeka mootummaan kun. Bakka nuti hojjennu ni beeka mootummaan kun. Yoo nurraa gaafii qabaatee waan nuti balleessine jiraate telefoonaan nu yaabee bakka inni jiru dhabuu dandeenya. Waraana nurratti bobbaasuun irra hin jiru. Kana maaliif filatanii hin beeknu jechuudha. Kuni dhaaba kana jibbansa isaan qaban dhaaba kanaaf agarsiisu jibbansa uummata Oromootiif isaan qaban agarsiisudha jechuudha. Garuu ABO jibbanii uummata Oromoo jibbanii biyya tana tasgabbeessineet bulchinaan abjuudha jibbansa kanarraa dhaabbannee jaalalaan walii yaaduudhaan keenya haasofnee mareennee rakkoo qabnu hiinee bifa sanii qofaan yoo deemne biyya tana qabaachuu dandeenya. Taamma jirtus taatee ta fuuldura yaadullee qabaachuu dandeenya jechuudha. Yoo sun hin taane biyyi tun rakkoo kana caalatti deemu deemti. Kanaafuu walumaa gala haalli amma ta'e kun deebi'ee akka hin taane uummanni Oromoo callisee taa'uu hin qabu. Hidhamee tumamee roorrifamee mootummaa dhufaa dabraan dararamee jiraachuun itti fufuu hin qabu. Uummanni Oromoo mirga isaatiif ka'ee dhaabbachuu qaba kan jedhu dhaamsa dabarsuu barbaanna jechuudha.